obboloottan koo akkuma beektan baree jira. Sa'aatiin jechuudha yeroo biiroo deemnu jechuudha. Kanatti deemna yeroo biiroo madaamii bira deemnu jechuudha. Ganama kanatti deemna. Egaa kan ka'ee amma jechuudha ganama madaamii deemee tanani nyaata maal si qopheessaa jedhaanini siniin jedhaa kun akka kanatti jiraachaa jirra. Yookiin firiizii miti yookiin joofaree miti akka kanatti jiraachaa jirra. Hin darba barre. Kanaafuu anamma siina ilaalaame kana qopheessee jechuudha. Amma ka'ee ribaa sa'aatii 5 jechuudha halkan keessa. Iddoo akkana godhee dirqama kana na barbaachisa waan ta'eef akkana godhee jira jechuudha. Akkana godhee dhaqeetana assalaamu alaykum madam شو اسوي لك شاي ريوق يلا سيري سوي شيء تقولها هي معلومه انا دقيقه فدك تفوت يا بني فتوس نديتوس دقيقه فدك ما سي قبس كرسي جداني شو سوي يعني وتو ارمي قطاتي مجابو كاين انا يتشنغرو اما عرفتنا نتمنى لك يجوا Thailand jabboota kan itti suuqsa ganna labaanaadha. Akkana fakkaata bareedina jabboota sirriitti agarsiisaa qaba. Laalamen jabboota koo jechuudha. Jabboota kiyya laalaa baay'ina kan akkas fakkaatti. Jabboonni koo immoo kan yaatee jirti. Horiin ani itti sulaalaa siniin jedha horii kiyya. Horiin ani itti sulaalaa horii kiyya argitanii horiin anti suuqu jechuudha. Deemee tanani tolee ka'ee tanani gara madaamii deemee qursii maal si qopheessu jedhaanini siniin jedha na ordofaa asuma.